nagaa keessanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Abdi Physics Academy. Egaa akkuma beekamu chaanaalii kana jalatti fiiziksii sirna barnoota haaraa Itoophiyaa kan bara 2016 irraa eegalee hojiirra oolaa jiru kutaa 9 hamma 12 irratti qabiyyeewwan garaagaraa irratti viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Isinis barattoota kutaa 9, 10 yookiin 11 yoo taatan viidiyoon isiniif hojjetamee jira waan ta'eef duubatti deebitanii argachuu dandeessu. Akkasumallee chaanaalicha subscribe yoo hin godhin chaanaalicha subscribe, like, share gochuun isinirraa eegama jechuudha. Sababni isaas waan baay'ee irraa argattu waan ta'eef akkasumas ananillee na jajjabeessisu waan ta'eef jechuudha. Amma kallattiiwwan barannoo har'a isiniif qabadhee dhufeetti kan dabaru ta'a jechuudha. Innis fiiziksii kutaa 12 boqonnaa tokko hojiirra oolmaa fiiziksii gosoota saayinsii yookiin dameewwan saayinsii biroo keessatti kutaa jalqabaasaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Applicationof Physics in other fields. Isaan kanneen kan ilaalu ta'a jechuudha. Qabiyyee har'aa keessatti hariiroo fiiziksiin gosoota barnootaa yookiin immoo dameewwan saayinsii muraasa wajjin qabu ilaalla jechuudha. In our today's lesson we will see about relation of physics with different scientific disciplines. Relation of physics with chemistry and biology. Isaan kana wajjinuu hariiroo fiiziksiin qabu tokko tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha. Okay, let's get started. Introduction. Science is the collection of different types of scientific fields or disciplines. Egaa saayinsiin walitti qabama yookiin immoo gamtaa dameewwan saayinsii garaagaraati jechuudha. It is the union of these fields that help us to understand the nature. Egaa walitti qabama yookiin walitti dhufeenya yookiin waliin hojjannaa dameewwan saayinsii kanniinitu uumama guutumaa guutuu tokko immoo uumama sirriitti akka hubannu nu gargaara jechuudha. Although there are many disciplines with a special character and a history of their own, each discipline is dependent on and reinforces the other fields. Egaa fiildiiwwan garaagaraa kan amala mataa isaanii danda'e qabanii fi kan seenaa mataa isaanii danda'e qaban jiraatanis dameen hundi damee biraa irratti kan hirkatedha. Akkasumas damee biraa irratti dhiibbaa kan taasisudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dameewwan saayinsii hundi isaanii whatever chemistry, biology, physics, geology, astronomy, engineering, medical hundi isaanii waliin kan hojjetanidha jechuudha. Wal keessaa kan galanidha jechuudha. Yookiin immoo hojiiwwan pirinsippiiwwan garaagaraa kan fiiziksii keessatti itti fayyadamnu keemistrii irraa ni fudhanna, baayoloojii irraa ni fudhanna, fiiziksii keessaa immoo fayyaa keessatti, injiinaringii keessatti, astiroonoomii keessatti itti fayyadamna jechuudha. Yookiin fiiziksiin qophaasaatti of danda'e saayinsii dhaabbate, keemistiriin qophaasaatti of danda'e saayinsii dhaabbate jechuu hin dandeenyu jechuudha. Hundi isaanii walirratti kan hirkatanidha jechuudha. Each scientific field is benefited from advances in other fields. Egaa dameen saayinsii kamiyyuu guddina saayinsii damee biraa irraa ni fayyadama, faayidaa guddaa argata jechuudha. Fakkeenyaaf keemistiriin guddachuun fiiziksiidhaaf faayidaa mataa isaa danda'e qaba. Bioloojidhaafis faayidaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Understanding the contribution of one scientific discipline for the others is important to effectively use different scientific knowledge for the collaborative development of the disciplines and its contribution for societal problem solving. Egaa gahee dameen saayinsii tokko warreen biraatiif bahu yookiin immoo gahee fiiziksiin keemistiriidhaaf yookiin baayoloojiidhaaf kennu beekuun akka fakkeenyatti maal nuu kenna jechuudha. Ogummaawwan yookiin beekumsa saayinsii sirnaan itti fayyadamne guddina waliinii saayinsootaa fiduuf yookiin immoo guddina damee saayinsii kan hunda isaanii fiduuf akkasuma maal hubachuuf nu gargaara jechuudha. Akkasuma bu'aa yookiin immoo faayidaa rakkoo hawaasaa furuu keessatti qaban itti fayyadamuuf beekumsa saayinsii maal gochuuf beekumsa saayinsii akkamitti itti fayyadachuuf tokko guddina dameewwan saayinsii kan waliinii hunda isaanii al tokko keemistiriinis, fiiziksiinis, teeknooloojiinis, injiinaringiis yeroo tokko akka guddatu gochuu dandeenya jechuudha. Faayidaa gosni barnoota tokko kan biraa irratti qabu yookiin immoo gahee inni kan biraa irratti qabu yoo hubanne akkasuma maal goona jechuudha rakkoo hawaasaa furuuf itti fayyadamna jechuudha. So now let's delve in the relation of physics with other sciences. Physics and other sciences. Physics is the most essential and all-inclusive of the other sciences and it has a strong influence on all scientific developments. Egaa fiiziksiin saayinsii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Akkasuma gosoota saayinsii hunda isaanii kan of jalatti hammatee fi dhiibbaa guddaa kan guddina saayinsawaa keessatti geessuu danda'udha yookiin immoo guddina saayinsawaa keessatti dhiibbaa guddaa kan
geessisaa jirudha jechuudha yookiin immoo kan qabudha jechuudha. We can find different concepts of physics in many of the modern sciences. Qabiyyeewwan fiiziksii garaagaraa dameewwan saayinsii yookiin immoo gosoota barnootaa garaagaraa keessatti bal'inaan arganna jechuudha. Okay, the first one is relation of physics with chemistry. Akkuma sila dubbanne jalqaba irratti kan ilaallu hariiroo fiiziksii fi keemistirii kan ilaaludha jechuudha. Fiiziksii fi keemistiriin hariiroo akkamii waliin qabu kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Physics and chemistry may overlap when the system under study involves matter composed of electrons and nuclei, which are made up of protons and neutrons. Egaa fiiziksii fi keemistiriin kan wal keessa galan yookiin immoo kan wal makan jechuu dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'edha jechuudha. Siistamni qoratamaa jiru waa'ee maatarii yoo ta'e, maatarii maal qaba? Waa'ee maatarii jennu maatariin wantoota lama qaba jechuudha. Elektiroonii qaba, niikulasii qaba. Niikulasiin immoo maal of pirootoonii fi niwutiroonii of keessaa qaba jechuudha. Waa'ee maatarii yommuu qo'annu fiiziksiitti illee ni fayyadamna, keemistiriitti illee ni fayyadamna jechuudha. Yeroo waa'ee maatarii qo'annu keemistirii fiiziksiin maal ta'u jechuudha? Wal keessa galu jechuudha. Fundamental laws that govern the behavior of matter apply to both chemistry and physics. Egaa seeronni bu'uuraa maatarii bulchan lamaan isaanii fiiziksii keessatti illee keemistirii keessatti illee maalidha jechuudha? Hojiirra ni oolu jechuudha. Both physics and chemistry are concerned with matter and its interaction with energy. Egaa fiiziksiinis akkasumallee keemistiriin waa'ee maatarii fi hariiroo inni anniisaa wajjin qabu ni ilaalu yookiin immoo ni qoratu jechuudha. Lamaan isaanii hariiroo maatarii fi anniisaa akkasuma waa'ee maatarii. The theory and various rules about atoms which are important in chemistry are ultimately explained in principle by atomic and subatomic particle physics. Egaa yaadiddamoonnii fi seeronni adda addaa waa'ee atomoota kan keemistirii keessatti baay'ee barbaachisaa ta'an seerota atomic physicsii fi subatomic particle physicsiitiin ibsamu jechuudha. Chemists and physicists use similar method to study the interaction of large number of particles which have complicated interaction beyond the capacity of any computer and the capacity of the human mind. Egaa keemistoonnii fi fiizistoonni hariiroo paartikiloota baay'ee kan hariiroo baay'ee walxaxaa ta'e qaban. Hariiroon isaanii kun baay'ee walxaxaa ta'e dandeettii koompiyuuteraatii illee ol kan ta'e akkasuma dandeettii humna namaatii illee ol kan ta'e qorachuuf mala yookiin tooftaa wal fakkaataa fayyadamu jechuudha. The physics of atoms and the subatomic particles is critically important for understanding how individual atoms are joined by covalent bonds to form molecules. Fiiziksiin atomaa fi fiiziksiin suudoowwanii kun gadi fageenyaan maal gochuuf nu fayyada jechuudha. Akkamitti atomoonni dhuunfaan hidhoo kovalantiitiin walitti dhufanii molekiilii uumu kan jedhu hubachuu keessatti gahee olaanaa nuu qabu jechuudha. Okay, the physics of atoms and subatomic particles can also provide quantitative insight into ionic and covalent bonding. Egaa fiiziksiin atomaa fi fiiziksiin subatomic particle kunneen maalluu kennu hubannoo lakkoofsaan ibsamuu danda'u kan waa'ee ionic bondii akkasuma waa'ee covalent bondii molekiilonni tokko walii isaaniitiif anniisaadhaan kan birootiif mijaa'uudha. Fakkeenyaaf wal nyaata reaaktinii tokko gaggeessu yookiin immoo bondii tokko uumuudhaaf enerjeetikaalii waliif ni ta'u kan jedhu beekuuf fiiziksii atomaa fi fiiziksii subatomic particle beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma enerjii hammamii barbaachisa kan jedhu jechuudha. Achi keessatti enerjii hammamiitu ho'a yoo ta'e ho'a hammamii yookiin enerjii gosa biraa yoo ta'e enerjii akkamii barbaachisa kan jedhu sana hubachuuf fiiziksii atomaa fi sabatomikii beekuun baay'ee barbaachisaadha yookiin immoo gahee olaanaa qaba jechuudha. The physics of energy related to heat tells chemists whether a particular reaction is energetically possible in the direction in which it is written, and it gives the composition of the reaction system at equilibrium. Egaa fiiziksiin waa'ee anniisaa immoo keessattuu kan ho'aan wal qabate fiiziksiin anniisaa ho'aan wal qabate keemistootatti maal hima jechuudha.
wal nyaatis keemikaalaa tokko anniisaadhaan kallattii itti barreeffame irratti ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu itti hima jechuudha. Wal nyaatis keemikaalaa tokko egaa ni barreeffama. Wal nyaatis keemikaalaa duubatti deebi'u jira, kan duubatti deebine hin jira. Inni possible ta'uu fi impossible ta'uu kan itti himu fiiziksii anniisaadhaan wal qabateedha jechuudha. And it gives the composition of the reaction system at equilibrium. Egaa ijaarsa yookiin immoo qindoomina maalii kennaaf jechuudha. Qindoomina sirna wal nyaatinsa wal madaalaa jechuudha. Wal madaalaa wal nyaatinsa nu gaggeessine sun chemical reaction keenya wal madaalaadha kan jedhu konseptii isaa yookiin immoo hubannoo isaa qabaachuudhaaf fiiziksii anniisaadhaan wal qabate beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The physics of heat energy provides a bridge between the macroscopic properties of a substance and the individual properties of its constituent molecules and atoms. Egaa fiiziksiin waa'ee anniisaa ho'aa akka riqichaatti nu gargaara jechuudha. Maaliif maal gidduutti macroscopic properties fi microscopic properties kan jennu gidduutti jechuudha. Macroscopic properties kan jennuun kan mul'achuu danda'u jechuudha. Kan mul'achuu danda'u ija uumamaa keenyaan kan arguu dandeenyu kanneen akka temperature, volume ta'uu danda'a jechuudha. Kan wanta waa'ee gurguddaa waan mul'achuu danda'u yuunitoota gurguddaatiin wantoota safaraman ibsuu danda'u. Akkasuma microscopic kan jennuun immoo ija uumamaa keenyaan arguu kan hin dandeenye. Waa'ee amaloota maalii ta'uu danda'a? Amaloota molekiilotaa, amaloota ayonotaa, amaloota paartikiloota yookiin immoo aatomoota ta'uu danda'a. Amaloota kana amaloota gurguddoo fi amaloota xixiqqoo kana gidduutti akka dildilaatti yookiin immoo akka riqichaatti kan nu fayyadu eenyudha jechuudha? Fiiziksii anniisaa ho'aati jechuudha. Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of the wavelength or frequency of the radiation. Is the study of interaction between matter and electromagnetic radiation. Calallaa electromagnetic fi matter gidduu hariiroo akkamiitu jira? Electromagnetic yoo jenne waa'ee maalii kaasna jechuudha? Electromagnetic radiation yoo jenne yookiin immoo wave yoo jenne wavein wavelength qaba, frequency qaba jechuudha. Waa'ee wantoota kanaa maatarii wajjin hariiroo isaan qaban gadi buusee kan qo'atu spectroscopy jedhama jechuudha. A spectroscopy is a fundamental examining tool in many fields including physics and chemistry. Egaa spectroscopy meeshaa qorannaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Chemistry keessatti illee akkasuma physics keessatti illee jechuudha. Lamaan isaanii keessatti yookiin dameen lamaanuu keessatti it is an important examining tool. The most what we know about the structure of atoms and the molecules comes from spectroscopic study. Egaa caasawwan atomoota, molekiilota baay'ee isaanii kan nuyi beeknu qorannoo maalirraa dhufe jechuudha? Spectroscope irraa dhufe jechuudha. Immoo mala spectroscope jennu kana fayyadamne structureota sana imagine yookiin immoo kaasuu dandeenya jechuudha. The spectroscopic techniques are developed by collaborative work of physicists and chemists. Egaa malli yookiin immoo tooftaan spectroscopic jedhamu kuni kan dhufe eenyuuni jechuudha? Fiizistootaa fi keemistootaan walta'iinsa lamaan isaaniitiin fiildii argameedha jechuudha. In general, the study of matter and electricity in physics is fundamental towards the understanding of concepts in chemistry. Egaa walumaa galatti waa'een qo'annaa maatarii fi electricity fiiziksii keessatti qabiyyeewwan chemistry kanneen akka atomic structure, caasaa atomawaa, molecular structure, caasaa molecuulii, X-ray diffraction, radioactivity, periodic properties of elements. Periodic properties of elements kan jennu fakkeenyaaf gabatee periodic keessatti elementoonni amala akkamii qabu kan jedhu hubachuuf illee nature of valence, uumama valence. Valence kan jennuun lakkoofsa atomii kan atomii biraa wajjin walitti makamuuf yookiin immoo compound yookiin immoo molecuule uumuuf fayyadudha jechuudha. Lakkoofsa atomii hammamiiti kan jedhu san kan of keessaa qabudha. Waa'ee sanaallee beekuuf waa'ee fiiziksii kanneen maatarii fi elektirisiitii wal qabatan hubachuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Chemical bonds in molecules, hidhoowwan keemikaala molekiilota keessaa, crystal structure, caasaa kristaalaa, crystal structure of solids, caasaa kristaalaa jajjaboowwanii and others kan biraallee dabalate jechuudha. This shows that chemistry is rooted in atomic and molecular physics. Kun immoo maaltu agarsiisa jechuudha? Chemistry'n hiddi isaa
atomic physics fi molecular physics keessa ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu hiddi chemistry atomic physics fi molecular physics keessa jechuu ni dandeenya jechuudha. The other is relation of physics and biology. Inni ittaanu hariiroo fiiziksii fi baayoloojii kan ilaallu ta'a jechuudha. To understand how life works, it is essential to understand physics. Egaa lubbuun yookiin immoo jireenyi akkamitti akka hojjetu hubachuuf fiiziksii hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif fiiziksiin waa'ee maalii qorata jennedha? Waa'ee uumamaa qorata jenna. Waa'ee uumamaa hamma eessarraa jenna? From heavenly body to particles. Hamma xixiqqootti jechuudha. Waan gurguddaarraa hawaarraa qabee hamma waan xixiqqaatti waan qo'atuuf fiiziksiin waa'een uumamaallee maal keessa jira jechuudha? Fiiziksii keessa ni jira jechuudha. Waa'een jireenyaa yookiin waa'ee wantoota lubbuu qabanillee hubachuu keessatti fiiziksiin gahee mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Physics can explain the human body like the mechanics of human motion. Egaa fiiziksiin waa'ee qaama namaa kanneen akka makaaniksii sochii namaa ibsuu danda'a. The energetics of metabolism. Akkamitti metabolismiin seelii keenya keessatti akka gaggeeffamu. The fluid dynamics of blood flow through vessels. Dynamicsii yaa'uwwanii akkamitti hidda dhiigaa keenya keessa dhiigni marsaa akka taasisu yookiin immoo akkamitti akka dhiigni yaa'u hubachuuf. The mechanisms for speaking and hearing. Dubbachuu fi dhaga'uuf akkamitti dandeenya yookiin maaltu barbaachisa mala akkamii fayyadamna kan jedhu fiiziksiin ni ibsa. Again, the optical imaging system we call the eye. Akkaataa fakkaatiin itti uumamu yookiin immoo ija jennee kan waamnu yookiin iji keenya akkamitti akka arginuuf nu gargaara kan jedhullee makaanizimii isaa hubachuuf fiiziksii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. In this section, some of the physics concepts within a living things are briefly explained. Egaa kana gaditti immoo jireenya wajjin immoo wantoota lubbuu qaban irratti fiiziksiin faayidaa akkamii qaba kan jedhu kana gaditti kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, the first one is physics of Newtonian mechanics and biology. Fiiziksii Newtonian fi Newtonian mechanics fi fiiziksii Newtonian mechanics fi biology hariiroo isaan qaban maali? Asitti immoo mechanics qofa maaliif hin jenne jettanii kaasuu dandeessu. Mechanics yoo jenne mechanics iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Newtonian, Lagrangian and Hamiltonian. Isaan sadan kana jira jechuudha. Isaan sadan kana keessaa kan jireenya guyyaa guyyaa keenya wajjin wal qabatu Newtonian mechanics waan ta'eef jechuudha. Newtonian mechanics kan jennu. Newtonian mechanics jechuun seera sochii Newtoniin kan wal qabatu jechuudha. Mechanics seera sochii Newtoniin wal qabatu. The Newtonian mechanics tells us how different animals and their body parts move. Newtonian mechanics bineeldonni garaagaraa akkamitti akka socho'an akkasumas qaamni isaanii immoo akkamitti akka socho'u nu hubachiisa jechuudha. The combination of knowledge of physics and biology help to explain how athletes run fast and why the fastest animal in the world, cheetah, runs fast. Egaa qindoominni beekumsa fiiziksii fi baayoloojii akkamitti atleetiin tokko saffisaan fiiguu danda'a. Fakkeenyaaf atleetii fageenya gahu fiiziksiin waa'ee maalii kaasuu danda'a? Waa'ee poosterii qaama keenyaa yookiin immoo akkaataa qaamni keenya itti jiru. Maaliif qaamni keenya resistansiin jira jechuudha. Dhiibbaa qilleensaa kan jennuun yommuu deemnus haa ta'u yommuu sochoonu dhiibbaan qilleensaa jira. Dhiibbaa qilleensaa kana keessa kunnee darbuuf poosteriin qaama keenyaa barbaachisaadha. Akkasumas poosteriin qaama keenyaa dhiibbaa qilleensaa keessa kunnee baanu hamma barbaade mijataa yoo ta'e illee garuu jabinni qaama keenyaa, jabinni maashaa keenyaa, ciminni onnee keenya, somba keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Waa'ee kanaa immoo kan nutti himu eenyudha jechuudha? Baayoloojiidha jechuudha. Waa'ee akkamitti dhiibbaa qilleensaa ofirraa hir'isuu dandeenyu kan nutti himu fiiziksii yoo ta'e akkamitti maashaan keenya jabaa. Fakkeenyaaf chiitaa yoo fudhanne bineensi kun bineensa saffisa baay'ee olaanaa qabudha jechuudha. Addunyaa kanarra bineensi agasaa fiigu hin jiru jechuudha. Egaa bineensi kun qaamni isaa qal'aa ta'uun akkasuma lukti isaa dheeraa ta'uun ammas deebi'ee lukti isaa qal'aa ta'uun akkuma sileesiniin jedhe resistansii keessa kutee darbuuf haala mijataa uumeefira jechuudha. Kuni piriinsiipilii fiiziksiiti jechuu dandeenya. Mataan isaa xiqqaadha, fuulli isaa qal'aadha jechuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u kuni ta'e immoo baayoloojii irraa wanti nuyi fudhachuu qabnu amma wanti kun saffisa olaanaa qabaachuuf onneen isaa baay'ee cimaa ta'uu qaba, hammaan illee guddaa ta'uu qaba, sombi isaa illee akkasuma, dhiigni inni qabu illee akkasuma
ujummoon dhiigaa isaallee akkasuma jechuudha. Amma enerjii guddaa baasa waan ta'eef dhiigni saffisaan socho'u yookiin immoo dhiiga hamma baay'atu qaama isaa keessa marsuu qaba jechuudha. Kanaaf ujummoon dhiigaa isaallee bal'inni isaa hammi dhiigaa qaama isaa keessa jirullee murteessaadha jechuudha. Isaan kana baayoloojiin nutti waa'ee air resistance kan jedhan sana immoo eentu nutti hima fiiziksiitu nutti hima akkasuma baalaansi godhee qaama isaa akka inni hin kufneef ijji isaallee fakkeenyaaf ijji isaa baay'ee guddaadha baay'ee bal'aadha. Bal'inaan yookiin immoo wantoota gama hundatti fakkeenyaaf ijji namaa naannoo digirii 180 arguu danda'a jenne kan isaa sanaa ol arguu danda'a jechuudha. Sanaa ol arguu danda'a jechuudha. Newtonian mechanics tells us that a body is in stable equilibrium under the action of gravity if its center of mass is directly over its space of support. Egaa Newtonian mechanics wanti tokko equilibriumii tasgabbaa keessa jiru yookiin immoo sirna wal madaalummaa tasgabbaa keessa jira jechuu kan dandeenyu yoo giraavitiin isarratti dalagaa'u maalirra yoo ta'edha jechuudha. Kallattiidhaan teessoo isa dhaabu irra yoo ta'edha kallattiidhaan jechuudha. Kallattiidhaan asis dabuun qabu achis dabuun qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf giraavitiin wayitiin keenya yeroo hunda wayitii qabaannaa sababa giraavitiin jiru yookiin humni harkisa lafaa jiru center of massiin keenya jira jechuudha. Center of massiin keenya kun imaginary pointidha jechuudha. Imaginary point tarii naannoo dhiirota naannoo handhuura keenyaa ta'uu danda'a. Kan dubartoota yeroo baay'ee handhuura irra gadi siquu danda'a jedhameeti yaadama jechuudha. Maaliif dubartoonni mudhiidhaa gadi xiqqoo furdina waan qabaniif jechuudha. Akkasuma dubartoonni yeroo garaatti baatan deebiitti center of massiin isaanii jijjiiramuu danda'a. Garaatti yommuu baatan fuulduratti center of massiin isaanii fuulduratti siqa waan ta'eef ol siquu danda'a jechuudha. Kanaafuu kan dhiirotaa almost naannoo handhuura keenya jennee yaaduu dandeenya jechuudha. Kunis center of massiin keenya amma fakkeenyaaf asirratti akka argitan center of massii naannoo handhuura irratti ga'e jechuudha. Center of gravity yookaan center of massii. Amma beeziin namticha kanaa namtichi kun kan irra dhaabbate miila isaarraa jechuudha. Miila isaarraa jechuudha. Amma qaamni isaa inni gara kana jirus maalidha kanarra ooleera beezii isaa kanarra ooleera jechuudha. Fakkeenyaaf asitti garuu osoo ilaaltanii namtichi kun asiin hanga waan ta'e dabalateera baateera jechuudha. Boorsaa kana harka isaa irratti baateera. Center of massiin isaa naannoo kam jechuudha? Naannoo kana. Egaa hangi kun garanatti akka isan kuffifneef maal gochuu qaba namtichi kun garanatti dabuu qaba jechuudha. Garanatti dabee yoo deeme malee akkasilaatti akka kanattan ol jedhee dhaabbatee deema yoo garanatti toorkiin uumamu maal isa godha jechuudha? Isa kuffisuu danda'a jechuudha. Waa'ee kanaallee sirriitti hubachuuf Newtonian mechanics'n baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Under this condition, the reaction force at the base of support cancels the force of gravity and the torque produced by it. Egaa conditionii kana keessatti amma center of massiin keenya yookiin immoo gravityin keenya kallattiidhaan beezii supportinii godheerra ta'eera taanan perpendiculaarii uumeera taanan reaction force action and reaction force hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba tokko teessoorra yoo keessan kitaabni wayitii teessoorratti dalageessa teessoonis immoo reaction force wayitiidhaan wal qixa ta'e asii olee irratti dalageessa jechuudha. Akkuma sana reaction forcein beezii supportii nu godheerraa lafarra dhaabbanne lafti nurratti deebisee reaction force nurratti dalageessu giraavitis ta'ee toorkii giraavitiidhaan wayitiidhaan uumamu sana ni balleessaa jechuudha. So yeroo kana maal jalatti argamna jechuudha nuyi under stable equilibrium keessatti argamna jechuudha. If the center of mass is outside the base, egaa center of massin keenya base irraa faallaa yoo ba'e amma fakkeenyaaf asitti ilaaluu dandeessu. Amma center of massin namicha kana osoo akkuma silaatti sirratee dhaabbatee center of massin namicha kana iddoo kana maal ta'a jechuudha ni socho'a jechuudha. Iddoo kana ni socho'a. Center of massin namicha kana iddoo kana socho'e jechuun namichi kun osoo ol jedheetuma sirratee dhaabbatee garanatti kufa jechuudha. Kan kuffisu maalidha jechuudha? Toorkiidha jechuudha. Toorkii jechuun taatee dhuma humnaati. Taatee humni waan tokko daandii siriirra akka deemu kan taasisu yommuu ta'u, toorkiin immoo wanti tokko siiqqee isaarra yookiin immoo tuqaa wayirra akka naanna'u kan taasisudha jechuudha. A person falls when his center of gravity is displaced beyond the position of the feet. Egaa namni center of gravity isaa yoo miila isaatiin ala ba'e center of gravity isaa amma kallattii miila keenyaan kan dhaabannee deemnu asumatti namoota kana lamaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma center of gravity keenya iddoo kana
Garuu center of gravity keenya osoo naannoo kanatti dhufee ni kufnaa jechuudha. Maaliif beeziin keenya eessa jira? As jira. Beeziin keenya miila keenya waan ta'eef jechuudha. Miila keenya waan ta'eef beeziin keenya jechuudha. Kanaafuu center of gravity nama beezii waan nu dhaabe yookiin waan nu irra teenyuun yookiin teessoo keenyaan yoo jijjiirame maal jechuudha? Kufuu dandeenya jechuudha. The wider the base on which the body rests and the closer the center of gravity of it to base, the more stable it is. That is, the more difficult it is to fail it. Egaa wanti tokko maalidha jechuudha? Hammuma beeziin isaa bal'aa ta'e akkasuma immoo hammuma center of gravity isaatti dhiyaate center of gravity isaa hammuma beeziitti gadi siqaa deemeen center of gravity keenya beezii waan nu baatutti hammuma dhiyaachaa deemeen stable ta'uun keenya yookiin immoo carraan sirriitti stable yookiin immoo tasgabbaa'uu keenya ni dabala jechuudha. Fakkeenyaaf isin yommuu dhaabbattanii fi yommuu ciistan yeroo kamirra more stable taatu jechuudha yommuu ciistan jechuudha. Maaliif qaama keessan hedduutu beezii keessan ta'a jechuudha. Beez jechuun waan taa'uuf yookiin dhaabachuuf yookiin waan ta'e ol kaa'uuf kan fayyadu jechuudha. Beez kan jennuun kanaafuu yommuu dhaaban beeziin keessan luka keessan lamaan qofa jechuudha. Akkasuma luka tokkoon fi luka lamaan yommuu dhaabbattanii ilaalu luka tokkoon yommuu dhaabbattu namni maal ta'a ni sosocho'a jechuudha. Maaliif beezii isaatti xiqqaate miila keenya lamaan amma ta'e stabiliidha. Yoo ciisne immoo sanaa ol stabiliidha. Kufuu hin shakkinu jechuudha. Isa kana jechaa jira. How we can use our limbs to do different jobs can also be explained by Newtonian mechanics. Egaa miila keenyaa fi harka keenya limbs kan jennuun ree keenya harka keenya ta'uu danda'a miila keenya ta'uu danda'a. Isaan kana hojii garaagaraa hojjechuuf akkamitti akka itti fayyadamnu kan ibsullee Newtonian mechanics dha jechuudha. The other is physics of fluid flow and biology. Amma immoo hariiroo bioloojii fi fiiziksiin yaa'iinsa yaa'oo qabu argannaa jechuudha. The physics of fluid flow like viscosity. Viscosity kan jennuun fakkeenyaaf yaa'iinsa yaa'oo fiiziksii kanneen akka viscosity. Viscosity jechuun mormiidha jechuudha. Mormii yaa'oon tokko dhangala'oo ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a. Yaa'uudhaaf akkasuma yookiin immoo socho'uudhaaf akkasuma boca isaa jijjiirachuudhaaf godhu jechuudha. Kana maal wal fakkeessuu dandeenya? Inertia. Inertia jechuun wanti tokko haala sochii jiruurraa jijjiirachuu diduu. Fakkeenyaaf yoo socho'aa jiraate wanti tokko isa dhaabuudhaaf yoo dhufe maal amma ta'e ni mormaa jechuudha. Akkasuma yommuu dhaabbatee jiraate wanti tokko yommuu isa dhiibu yookiin immoo isa sochoosuu barbaadu ammas ni mormaa jechuudha. Waa inertia. Akkasuma ka viskositiin immoo haala irra jiru keessaa akkasumatti turuudhaaf mormii ni taasisu viscosity jedhama. Kun yaa'oo keessatti kan hojjetudha jechuudha. Equation of continuity and turbulent flow. Dhimma walqixaa walitti fufiinsaa fi turbulent flow. Egaa flow gosa lamatu jira. Turbulent, laminar jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Laminar flow kan jennuun kan daandii sirrii fi hamma walqixaa ta'een walitti fufiinsaan yaa'iinsa taasifamu. Turbulent kan jennu immoo jijjiiramaa kan ta'e yookiin immoo zigzaagii kan ta'e. Waa'ee kana hubachuun baayoloojii keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee maaliitiif? For the circulation of blood and the blood pressure in the multicellular organisms. Egaa orgaanizimoota seel hedduu yookiin seel baay'ee keessatti akkamitti marsaan dhiigaa fi dhiibbaan dhiigaa qaama isaanii keessatti akka adeemsifamu hubachuuf wantoota kanneen hubachuun dirqama jechuudha. Viscosity, equation of continuity and turbulent flow and etc. Soft bodied animals such as the sea anemone and the earthworm that lack a firm utilize Pascal's principle to produce body motion. Egaa bineeldonni qaamni isaanii baay'ee lallaafaa ta'e kanneen akka sea anemone akkasumas earthworm raammoo lafaa kan jennuun kun kanneen lafee jabaataa hin qabne yookiin immoo dhaabbata wanta itti dhaabbatan jabaataa hin qabne socho'uudhaaf principally Pascal yookiin immoo qajeelfama Pascal yookiin seera Pascal hojiirra oolchuu jechuudha. Okay, the other is physics of sound wave and biology. Inni biraa fiiziksii sagalee fi baayoloojiitii jechuudha. Sound is a mechanical wave produced by vibrating bodies. Egaa sound kan jennuun yookiin sagalee kan jennuun dambalii makaanikaalaati jechuudha. Dambalii makaanikaalaa jechuun maal jechuudha? Dambalii daddarbuudhaaf maal barbaadu? Yaa'a barbaadu yookiin miidiyemii barbaadu jechuudha. Maaliin uumama jechuudha? Hollannaa wantootaatiin kan uumamudha jechuudha. That produced by vibrating bodies.
The vocal cords produce sound when they come together and then vibrates as air passes through them during exhalation of air from the lungs. Egaa vocal cords kan jedhaman qaama keenya keessa jiru jechuudha. Qaama keenya keessa jiru isaan kanneen jechuudha. Naannoo qoonqoo keenya keessatti kan argamanidha jechuudha. Vocal cordonni kuni sagaleen uumamuudhaaf voice box kan jedhamu keessatti argamu. Sagaleen uumamuudhaaf baay'ee murteessoodha jechuudha. Baay'ee murteessoodha jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan baay'ee murteessoodha jechuudha. Yommuu nuyi qilleensa somba keenyarraa alatti baafnu qilleensi suni vocal cordoota keenya kana maal godha yommuu rukutu ni hollatu jechuudha. Hollannaan kun maal uuma jechuudha? Sagalee hollanaadhaan sagaleen hin jiru jechuudha. Kanaafuu nuyi amma kan dubbachuu dandeenyu yommuu qilleensa somba keenyarraa kaasnee alatti baasnu jalqaba qilleensa ofitti fudhachuu qabna oksijiinii deebine immoo sombi keenya kaarboon daayoksayidii jijjiiree alatti baasa. Yommuu sana maal ta'u jechuudha vocal cordonni keenya kun fiixeen isaanii maal ta'u ni hollatu jechuudha. Hollannaan kun sagalee nuyi dubbannu uumaa jechuudha. This vibration produces the sound wave for your voice. Egaa vibrationin kun vibrationin vocal cord keenya keessatti uumame kun sagalee dambalii sagalee uuma jechuudha sagalee keenyaaf. Dambalii sagalee uuma jechuudha. Sagalee nuyi uumne san voice uumne sanaaf maal kenna jechuudha? Dambalii sagalee uuma jechuudha. When the human vocal cords set into vibrational motion, the surrounding air molecules are disturbed and are forced to follow the motion of the vibrating body. Egaa qaama keenya keessaa yommuu vocal cordin hollachuuf dirqamu qilleensi naannoo sana jirullee maal ta'a ni jeeqama jechuudha. Qilleensi somba keenyarraa gara alaatti qoonqoo keenya keessaan bahaa dhufe suni maal ta'a jechuudha illee disturb ta'a. Disturb ta'eet yookiin jeeqameet akkuma isaa sana maal hollachuu jalqaba jechuudha. Qilleensi sun maal ta'a jechuudha? Qilleensi naannoo sana jiru hollachuu jalqaba jechuudha. The vibrating molecules in turn transfer their motion to adjacent molecules, causing the vibrational disturbance to propagate away from the source. Egaa moleculoonni qilleensaa naannoo san jiran maal ta'uu jalqabu jenneera? Hollachuu jalqabu jechuudha. Isaanis immoo dabaree isaaniitiin moleculoota ollaa isaanii jiran qilleensi naannoo afaan keenyaa jira, afaan keenyaan alatti jira, qilleensa naannoo sana jiru isaanis maal gochuu jalqabu? Jeequu jalqabu jechuudha. Kanaafuu isaan sunis qilleensa naannoo sana jirus ammas maal ta'a jechuudha? Hollachuu jalqaba jechuudha yookiin jeequmsa jalqaba. Jeequmsi kuni maaliif sababa ta'a jechuudha? Daddarbiinsa sagaleetiif sababa ta'a jechuudha. The vibrational disturbance to propagate away from the source. When the air vibrations reach the ear, they cause the eardrum to vibrate. This produces nerve impulses that are interpreted by the brain. Egaa amma maal jenneerraa somba keenyarraa qilleensi ka'eera alatti ba'aa jira. Vocal cord keenya bira yommuu qaqqabu vocal cord keenya akka hollatu taasifameera. Hollannaan vocal cord keenya immoo qilleensa naannoo afaanii jiru akkasuma afaan ala qilleensa naannoo jiru akka hollatu taasifameera. Qilleensi kun hollatee gurra keenya bira yommuu ga'u maaltu immoo jira jechuudha? Gurra keessa kan hollachuu danda'u eardramii jira jechuudha. Eardramii uumama argitanii fakkeenyaaf fiiziksiin yookiin keemistiriin baayoloojii wantoonni baay'ee isaanii keessattuu fiiziksiin waa'ee uumamaa qorata kan jennu kanaafidha jechuudha. Fakkeenyaaf uumamaan nuyi wantoota hollachuu danda'an qaamota keenya keessaa ni qabna. Vocal cord qabna, eardramii qabna gurra keessaa immoo jechuudha. Eardramiin amma maal ta'a? Ni hollata jechuudha. Qilleensi hollatee dhufee yommuu gurra keenya bira eardramii keenya dibbee gurraa keenya bira yommuu ga'u eardramiin keenya akka hollatu ta'a jechuudha. Eardramiin keenya hollachuun immoo impalsii uumaa jechuudha. Dhikkifannaa uumaa jechuudha. Dhikkifannaan kuni maaliin hiikni itti kennama? Sammuudhaan hiikni itti kennama. Sagalee kan jennu yeroo sanadha jechuudha. Yeroo sanadha. Erga sammuun hiika itti kennee booda maal jechuu ni dandeenya? Sagalee jechuu ni dandeenya. The other is physics of electricity and biology. Physicsii, electricity fi biology dha jechuudha. Many life process involve electrical phenomena. Egaa adeemsi jiruuf jireenyaa yookiin immoo wantoonni lubbu qabeeyyiin taasisan baay'een isaanii taatee elektirikii kan of keessaa qabudha jechuudha. The nervous system of animals and the control of muscle movement, for example, are both governed by electrical interactions. Egaa sirni narvii bineeldotaa fi sirni to'annaa
sochii maashaalee bineeldotaa lamaan isaaniiyyuu maaliin bulu jechuudha? Seera hariiroo elektirikaalaatiin bulu jechuudha. Piriinsiipilii interaction yookiin hariiroo elektirikaalaatiin kan bulanidha jechuudha. The very important electrical phenomena in living organisms are found in the nervous system of animals. Egaa taateen elektirikii baay'ee murteessaa ta'e orgaanizimoota lubbuu qaban keessatti nervous system isaanii keessatti argama jechuudha. Orgaanizimoota lubbuu qaban keessatti nervous system isaanii keessatti taateen elektirikaalaa ni jira jechuudha. Specialized cells called neurons form a complex network within the body which receives, processes and transmits information from one part of the other to another. Specialized cells called neurons form a complex network within the body which receives. Egaa seelonni adda ta'an yookiin immoo hojii addaatiif kan qophaa'an kan niwuroonsii jedhamtu jiru jechuudha. Kan maal qaban kompleksii yookiin immoo neetworkii baay'ee wal xaxaa ta'e qabu jechuudha. Niwuroononni kunniin hojiin isaanii maali? Ergaa ni fudhatu, ni adeemsisu, ni daddabarsu jechuudha. Ergaa kutaa qaama keenya garaagaraarraa sagalee ta'uu danda'a, ho'ina yookiin qorina waan tokkoo ta'uu danda'a, wanta dhandhamnu ta'uu danda'a. The center of this network is located in the brain. Egaa giddu gala yookiin head office jechuu dandeenya. Egaa head officein networkii kana eenyudha jechuudha? Sammuudha jechuudha. Which has the ability to store and analyze information. Egaa sammuun keenya akkuma beekamu dandeettii odeeffannoo kuusuu qaba. It has the ability to store information. Again, it has the ability to analyze information. Information sana xiinxalee yookiin immoo interpret gochuu danda'a, hiikatti kennuu danda'a jechuudha. The messages are electrical pulses transmitted by the neurons. Egaa ergaawwan amma nuyi dubbanne kun maalidha jechuudha? Ikkifannaa elektirikaalaati jechuudha. Ikkifannaa elektirikaalaati yookiin immoo electrical pulseedha jechuudha. Maaliin daddarbu? Niwurooniidhaan daddarbu jechuudha. Osoo niwuroononni kun hin jirani ta'eeti bakka qaamni keenya narviin keenya yookiin immoo niwurooniin keenya iddoo miidhame maal gochuu dandeenya jechuudha? Homtuu nutti dhaga'amuu dandeenya. Fakkeenyaaf qubni nama tokko bira niwurooniin hin ga'u yoo ta'e maalidha jechuudha? Yeroo sana qubni nama sana yommuu gubatullee ittiin dhaga'amu jechuudha. When a neuron receives an appropriate stimulus, it produces electrical pulses that are propagated along its cable-like structure. Egaa niwurooniin tokko kakaastuu sirrii yoo fudhate it produces electrical pulses. Ikkifannaa elektirikaal yookiin immoo electrical signaalii uumaa jechuudha. Innaa maal keessa daddarba jechuudha? Signaaliin kun immoo cable-like structure akkuma argitan kana maalidha jechuudha? Niwuroononni cable-like structure qabu yookiin immoo caasaa kirrii fakkaatu qabu jechuudha. Yookiin caasaa kirrii qaqallaa fakkaatu kan qabanidha jechuudha. Sharks have small organs along their skin which are remarkably sensitive to electric fields in water. Egaa shaarkonni qaamolee xixiqqaa gogaa isaanii irraa qabu jechuudha. Qaamoleen kunis maalidha jechuudha? Haala nama ajaa'ibuun electrical field bishaan keessa jiru, fiildii elektirikii bishaan keessa jiruuf deebii kennuu yookiin immoo adda baasuu danda'u jechuudha. Fiildiiwwan elektirikii kutaa bishaan keessa iddoo garaagaraa jiraachuu danda'u, lubbu qabeeyyiin jiraachuu danda'u. Maaliif lubbu qabeeyyii keessa electric fieldiin jira jenneerra jechuudha. Amma niwuroonii qabu waan ta'eef. Kanaafuu wanta lubbuu qabu bishaan keessa iddoo akkamii akka jiru shaarkiin kan ittiin hubatu qaama isaa kana fayyadameeti jechuudha. Maal godha qaamni isaa kuni? Electric field bishaan keessa jiru iddoo kamiyyuu adda baasuu danda'a jechuudha. A shark responds to an electric field as small as 1 microvolt per meter, which is in the range of fields found along the skin of animals. Egaa shaarkiin electric field baay'ee xiqqaa ta'e jechuudha. Hamma kamitti? Hamma 1 microvolt per meter baay'ee xiqqaa ta'e kan gogaa qaama namaa keessatti argamullee adda baasuu ni danda'a jechuudha. Qaama isaa kana fayyadamee. The shark uses these electrical organs to locate animals buried in sand and perhaps even to communicate with other sharks. Egaa shaarkonni qaama isaanii kana maaliif itti fayyadamu jechuudha? Bineeldota biroo kan cirracha adda addaa keessatti bishaan keessatti awwaalamanii jiran
argachuuf nyaata isaaniitiif itti fayyadamuuf ta'uu danda'a. Akkasuma shaarkota biraa wajjin illee wal quunnamuuf yookiin immoo communicate gochuuf qaama isaanii kana itti fayyadamu jechuudha. Sharks are also known to bite both propellers, probably in the response to electric field generated in the proximity of the metal. Egaa shaarkonni kun maal ciniinu jechuudha yeroo baay'ee qaama sibiila yookiin sibiila yabala yookiin immoo doonii sochoosuuf fayyadamnu ni ciniinu jechuudha. Maaliif jedhamee yaadama jechuudha? Tarii electric field sibiilli suni maddisiisuun seensi godhanii dhaqanii ciniinu jedhamee tilmaamamaa jechuudha. The other is optical physics and biology. Inni biraa immoo optics fi biology hariiroo akkamii qabu? Optics damee fiiziksii akka ta'e beektu damee fiiziksii waa ifaa qo'atudha jechuudha. Biologyidhaaf inni immoo gahee akkamii baata kan jedhu as keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. Light is electromagnetic radiation in the wavelength region between about 400 nanometer and 700 nanometer. Egaa light kan jennuun yookiin immoo ifa kan jennuun kun maalidha jechuudha? Kutaa electromagnetic radiation yookiin immoo kutaa calallaa electromagnetawaati jechuudha. Kutaa calallaa electromagnetawaati kan dheerni dambalii isaa naannoo 400 naanoomeetiraa fi 700 naanoomeetiraa gidduutti kan argamudha jechuudha. Akkasuma irratti ilaalaa jirtan kun light kan jennuun wavelength isaa dambalii electromagnetic wavelength isaa 400 naanoomeetiraa hanga 700 naanoomeetiraatti kan jedhu kan ija keenyaan arguu dandeenyu jechuudha. Visible kan jennuun sanadha jechuudha. Visible light kan jennuun jechuudha. Also, light is only a teeny part of electromagnetic spectrum. It is very important in the both physics and biology. Egaa ifa kan jennuun kuni kutaa electromagnetic spectrum isa xiqqaa yoo ta'e illee physics fi biology keessatti faayidaa baay'ee barbaachisaa ta'e qaba jechuudha. Faayidaa baay'ee barbaachisaa ta'e qaba. Light has fundamental roles in living systems because of its paramount importance. Egaa ifti sirna jireenyaa keessatti yookiin immoo sirna wantoota lubbuu qabanii keessatti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha yookiin immoo gahee bu'uuraa qaba jechuudha. Sababni isaas faayidaan isaa guddaa waan ta'eef. Most of the electromagnetic radiation from the sun. Egaa calallaan electromagnetikii aduurraa ka'anii dirra lafaa ga'an naannoo kanatti argamu jechuudha. In this region of spectrum naannoo kana keessa ifa kan jennu kana gidduutti argamu jechuudha. And life has evolved to utilize it. Egaa adeemsa keessa jireenya yookiin immoo wantoonni lubbuu qaban isaanitti fayyadamoo dhufaniiru jechuudha. In photosynthesis, plants use light to convert carbon dioxide and water into organic materials, which are the building block of living organisms. Egaa photosynthesis keessatti biqiloonni magariisaa ifa aduutti gargaaramuudhaan carbon dioxide fi bishaan irraa organic material yookiin glukoosii uumu jechuudha. Isaan kunniin immoo they are the building blocks of living organisms. Isaan maalidha jechuudha? Kutaa bu'uura ijaarsa qaamaa organismoota lubbu qabeeyyiiti jechuudha. Animals have evolved light sensitive organs. Egaa bineeldonni maal qabu jechuudha? Evolved light sensitive organs. Qaama ifaaf deebii kennuu danda'u yookiin immoo qaama ifa adda baasuu danda'u qabu jechuudha. Like eyes, ija qabu jechuudha. Which are their main source of information about the surroundings. Egaa iji keenya information nuyi sensory perceptioniidhaan argannu yookiin immoo beekumsa nuyi sensory perception qaama miiraa keenyaan argannu keessaa inni olaanaan eenyuun jechuudha? Ija keenyaan jechuudha. Wantoota hedduu argaa oolla waan ta'eef some bacteria and insects can even produce light through chemical reaction. Egaa baakteeriyaan garagaraa fi raammoleen garagaraa chemical reactioniidhaan ifa mataa isaanii maddisiisuu danda'u. Fakkeenyaaf raammoo iftuu kan jedhamu ni beekna jechuudha. Optics, which is the study of light. Egaa opticsiin walumaa galatti waa'ee maalii qorata jechuudha? Waa'ee ifaa qorata jechuudha. Includes topics such as microscopes, waa'ee microscopeota kan qo'atu opticsiidha. Telescope, waa'ee telescopeota, vision, waa'ee fakkaattii yookiin immoo akkamitti arguu akka dandeenyu, color, waa'ee halluu osoo ifni hin jiru ta'e halluun arguu hin dandeenyu. Dukkana keessatti fakkeenyaaf nuyi halluu arguu dandeenya hin dandeenyu jechuudha. Pigments, halleessituu akkamitti biqiloonni magariisaa akkamitti halluu magariisaa qabaachuu danda'an. Akkasuma wantoonni garagaraa
samiin maaliif halluu blue cuquliisa qabaachuu danda'e? Waa'ee kana optiksiin ni qo'ata jechuudha. Illumination ibsaa akkamitti ibsaa nuyi fayyadamuu kan dandeenye jechuudha. Spectroscopy egaa damee maatarii fi electromagnetic radiation wal qunnamsiisuudhaan yookiin immoo hariiroo isaanii qo'atudha jechuudha. Lasers kan jennuun xiyyoota ifaa garaagaraa all which have application in the life science. Egaa jireenya lubbu qabeeyyii keessatti yookiin saayinsii lubbu qabeeyyii keessatti bu'aa guddaa kan qaban konseptoota armaan olitti tarreessine kan microscope, telescope, vision, color, pigment, illumination, spectroscopy and lasers hundi isaanii maalidha jechuudha? Jireenya lubbu qabeeyyii keessatti yookiin immoo saayinsii lubbu qabeeyyii keessatti bal'inaan hojiirra kan oolanidha jechuudha. Isaan kun hunduu bu'aa fiiziksiin baayoloojiidhaaf kennuudha jechuudha. Walumaa galatti qabiyyeen irraa isiniif qabadee dhiyaate kana fakkaataa kutaa lammaffaatiin wal arginaa. Garuu chaanalicha subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hamma qabiyyee biraatiin wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.